Hayyootaa fi wayyoota tattaaffii isaaniitiin as ba'an keessaa warra raammise. Ogummaa gaazexeessummaa ganna 48 dura raadiyoo Hararitti dhandhamachuun haalota hin mijjooyne keessaayis if barsiisaa as ga'e. Hangafoota irraa barachaa quxusawwaniif immoo barsiisaa. Isa biratti hunduu kabajaa qaba. Keessattuu aartii fi aartistiif jaalalli isaa adduma. Innaawaa dubbisuu fi barreessuu jaalachuu isaarraan kan ka'e namoonni isa laalan hedduun maaliif kitaaba hin maxxansiisu jedhuun. Kun anaafis gaafii. Abbaa ogummaa danuuti. Walaleessaa, yedaleessaa, barreessaa, gulaalaa, hayyuu seenaa fi afaanii, aadaa fi aartiiti. Faaruun alaabaa Oromiyaadhaa isaan midhaagfamte. Akkasumas faaruuwwan 50 ol afaan garagaraatiin gumaacheera. Namni hanguma dubbisuun ummata barsiisuu danda'a jedha. Keessummaa keenyaarraa Dooktara Kabajaa, aartistii, miseensa mana maree bakka bu'oota ummataa kabajamoo Muhammad Ahmad yookaan Maammoo Qopheeti. Waa hedduu irraa baranna. Waa hedduus haasofsiitiin jira. Itti dhiyaadhaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa keessan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu. Har'aan tanagaa odeessa Maayaatiin eegalleetii waa'ee keessummaa keenya immoo seenaa gabaabaa tokko irra isin keenye as istiidiyoo Maayaatti dhufnee jirra. Bakka jirtan maratti nageenya kiyya kan jaalalaa isin biraan haa geessan isinin jaa. Arragaa nama jabaa hayyootaan isiniif qabadhe as istiidiyoo Maayaatti argameetiin jira. Dooktara Kabajaa, aartistiidhaa, gaazexeessaa Muhammad Ahmad yookaan isin hundinuu kabeetan hedduun keessan jechumaa fi Muhammad Qopheedhaa waa'ee isaa yoon haasawee jechuutu na hanqata. Kanumaa fi Dooktara Kabajaa, gaazexeessaa fi aartistii jeetiin irraa gabaabse as istiidiyoo Maayaatti waliin teenyee waa hedduu hanga za'an nu daangeesse malee irra haasa'uu deemna wal gorfanna. Arra anis isinis keessattuu warri daaddaa hiyyaa fi namoota jirtan hundinuu waa'ee ogummaa keenyaa wal qabatee nu gorsuudhaaf ani isa haasa'isuudhaaf osoo hin taane nu gorsuudhaaf as istiidiyoo Maayaatti argamee jira. Nadhoo waan ta'eef isaan hin jiru sumaan ja'an adeera kiyyaa adeera Maammoo Qopheedhaa na waliin jira. Waan si argee fi gammachuun xiyya daangaan qabdu. Anis hedduun gammade. Umrii dheeraadhu fayyaa naa ta'e. Alla maganiin siin jaa. Naa jiraadhu atis. Anis kabajee daawwattoota Maayaashuuf illee waa jechuudhaan qaba. Jechuudhaanii as istiidiyoo Maayaatti waan argamteef dhugaa dubbachuudhaaf ammallee irra deddeebi'ee alla maganiin siin jaa qabu. Aartiidhaanis hojiiwwan mootummaa ta'e haaluma waliigalaa aadaa aartii afaan Oromoodhaan yoo wal qabate. Adda durummaan namoota maqaan isaanii keessaa Maammoo Qopheen tokko san hunda wayirra haasofnee finnaaree nu gorsiin jalqaba irratti waa'ee gaazexeessummaa akka irra nu haasuun fedha. Kanaan haa eegannu seensaaf. Gaariidha. Akka biraatiin amma waa'ee gaazexeessummaadha akka gorsaa jette. Amma gaa ani eegaan hojii gaazexeessummaa kana jalqabee dogongoraa miti dhuguma waggaa 48 dura. Gaafaan akka kee kanatti taa'ee nama dubbisu waggaa jaarsa tokkoo mi'a na dhiisee waggaa umriidhaan namni waggaa 48 kam waggaa 48 duraan carraa argadhee ijoollummaadhaan hojii reediyoon biyya keenyattis reediyoon afaan Oromoo tamsaasniinis haaraa ture sagantaa jajjaalatamaa uummata bira kabajaa qabu hojii seena qabeessaa carraa argadhee achi ture waggaa 48 gara boodaa kana gaarraa dulloomeetiin irraa maqee qalbiidhaan yaadaan irraan fagaanne amma wanni gammadu akka kee kanatti
taa'ellee miti deddeemee teeppii guddaa akka kiiloo 20-25 baatu kana fannifadhee deemaa hawaasa dubbisaadhaa barreesse akka keessan kanatti koompiitarri hin jiru maal hin jiru haala yeroodhaatiin hojjechaadhaatiin mataa qaqqabadhee hojjedhee guddadhee as ga'e nama kabajee gorfamee muuxannoo hangafootarraa argadhee manguddootaanis eebbifameetiin as ga'e. Har'aan tan immoo atis geessee jirta nu gorsi jetteesa. Waa hedduu sirraa barachuu qabna waan ta'eef hin jeeman. Amma akka gaazexeessaatti namni kana jedhu baay'ee hin jiru yeroo ammaa. Kanaafuu guddadhu milkaa'ii jabaadhu carraa kana naaf kennuu keetiifis galatoo. Namni tokko gaazexeessaa ta'uudhaaf karaa adda addaatiin laalamuu qaba. Keessaa yeroo ammaa leenjiidhaan barnootaan gaazexeessaa ta'uun ni danda'ama. Akka keenyatti kennuma uumamaatiin walumarraa hangafaa fi quxisuudhaan walirraa barachaatuma osoo leenjii cimaa fi barnoonni guddaan hin jirre fedhumaan kaka'umsa ofiitiin hojjechuudhaan warra guddatee fi amma isin jidduu garaagarummaa guddaadhaatu jira. Isin gorsuun ni ulfaata haa ta'u immoo gaazexeessonni amaanaan irra jiru waan guddaadha. Kanaaf gaazexeessaan dura tokko akkaan ani yaadutti ani yoon joornaalizimiin kun irra hedduu tokko dookumenteeshiniidha. Odeeffannoo qabaachuu, ragaa adda addaa qabaachuu, waan hojjechuu irratti baakgiraawundii beekumsa tokko tokko qabaachuu kanarratti immoo hamma tokko dandeettii uumamaa waa barreessuu, waa tolchuu, miidhagsuu kana lamaan waliif fiddee barnootaan leenjiidhaan cimsitee deemuu gaafata. Hunda caalaa gaazexeessummaan hawaasa barsiisuu waan ta'eef dura ifii baruu beekuu barbaada. Kanaaf continuously osoo adda hin cinne namni an gaazexeessaadha. An uummata kiyya karaa kanaaniin fayyada. Miidiyaa irratti hojjedha. Gaazexaadhaan hojjedha. Televiziyoonaan hojjedha. Reediyoodhaan maal jedhee namni yaadu kanaaniin milkaawa namni jedhu itti gaafatamni isaa yoo hafuurri hamaan tokko keessaa bahe hawaasa dogongorsu waan ta'eef tokko naamusa gaarii qabaachuudha. Naamusni gaazexeessummaadha. Ati osoo naamusa hin qabne amala gaarii osoo hin qabne gochee hamaa irratti osoo mul'attu deebitee namaan gorsa jechuun hin ta'u namni inni sirraan fudhatu tokkoof ifii keetiif fakkeenya taatee mul'achuudha. Lammaffaa fi innumaa tokkoffaan yeroo hunda barachuudha. Barachuu jechuun miidiyaarraayis, hangafootarraayis, uummatarraayis waa fudhachuu, kitaaba dubbisuu, odeeffannoo wayitaawaa waan jajjabaa haala addunyaa beekuudhaaf yeroo hunda if cimsuu, if haaromsuu kana gaafata. Namni hamma dubbisee, hamma baratee, hamma beeku qofa kan uummata barsiisuu danda'u. Mee seenaa hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaadhaan wal qabatee waan tokko akka irraa haasoftuun fedhe. Seenaa hundeeffama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti Mahammad Ahmad yookaan Maammoo Qopheen namoota gahee qaban keessaa tokko ture. Sanii wal qabatee akka irraa haasoftu haniin fedhe. Waa'ee keessattuu afaan wal qabatee, aadaa wal qabatee wixinee ati hojjechaa turte saniin wal qabatee waan tokko akka jettuun fedhe. Ani egaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hundeessuu keessatti nama
qooda guddaa qabu miti. Qoodni guddaan warra qabsaawee haala mootummaa uummanni Oromoo deebi'ee akka mootummaadhaan ijaaramu. Mootummaan kun jaarmee uummataa isa olaanaadha. Uummanni keenya sadarkaa kanarra akka gahu warra qabsaa'e, warra kanarra dhume, warra kana hojjete, warra galmaan ga'ee immoo hojii mul'ise galanni jara kanaan mala. Amma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa mootummaa uummata Oromooti. Mootummaa afaan Oromootiin hojjetu, mootummaa aadaa seenaa uummata kanaa dagaagsuudhaaf uummataas gara guddinaa tarkaanfachiisuuf hojjetu waan ta'eef meeshaa siyaasaadhaa isa olaanaadha. Gaafa hundaa'u san bara dheeraa manni keenya haala keessa ture ni beekama. Amma tasaa wanni kun injifannoon kun hoggaa dhufu afaan Oromoodhaatiin mootummaa hojjechiisuudhaaf dhaabuudhaaf afaanota biraarraayis caaseeffama kana waan jiru terminoloojii fi afaan adda addaa itti moggaasuu labsiilee adda addaa qopheessuu kun dhugaadha ogummaa barbaada. Anis achi keessatti afaan Oromootiin mootummaan naannoo Oromiyaa hoggaa dhaabbatu heera mootummaadhaati jalqabaa mootummaa kana hundeessuu keessatti heerri mootummaa naannoo Oromiyaadhaa isa bu'uuraati. Kana heera kana akka afaan Oromootti akka taa'u waan san kaayuu keessatti dhugaadhaan anaa hojjete waan hayyoonni seeraa fi warri siyaasaadhaa waliigalee hojjete amma afaan Oromoo deebisuudha. Heera mootummaadhaa labsii caaseeffama qaama raawwachiisaa mootummaadhaa labsii mana murtii waliigalaa Oromiyaadhaa kana kan maqaa mootummaarraa jalqabee caffee maal ammaan tana wanni hundi waan laaftuudha. Naman dhibummaa gaafas garuu rakkoodha ture. Tokkoffaa hayyoonni Oromootis karaa jira karaa jira siyaasaan adda nu baase. Nuti hammi tokko mootummaan kun hundaa'uun eega jarri kun fidee asiin gahe bira dhaabbachuun dirqama. Caasaan kun seenaa keessatti maappiin kaartaan Oromiyaa kun Itoophiyaa keessa mul'attee alaabaan Oromiyaa dhaabbatee pireezidantii Oromiyaa maal jedhamee mootummaan kun jiraachuun seenaadha. Kana irratti hirmaachuu qaba warra jedhee hirmaate san irratti afaan ani waan afaanii gosa afaanii ta'eetiin hojjedhee gaafa san waa hedduudha gaammaa maqaa mootummaarraa eegalee heerri mootummaa kun waa hedduudha of keessaa qaba. Gaafas akkanatti yaannee wanni qophaa'ee hin jiru. Namni illee wal gorsuuf illee wal mari'achuuf illee hin jiru. Kanaaf assaayimentii kana yaada kana dirgama kana anaaf kenname anaatu fudhate. Ani mootummaa keessa yookiin qabsaa'ota keessa jiraadhee osoo hin taane akka ogeessaatti warri na beeku waan jiraniif na waamanii akkanatti nu gargaariidhaan dhufee seenaa sanis qoddachuu danda'e jechuudha. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayashoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maatii. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. An qopheessuun sagantaa kanaa Hararshee Tarrafaa Faajinaan ja'anii sagantaa keenyarraa keessumaa kiyyaarraa keessumattuu jechuudha. Dooktara Kabajaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataadhaa gaazexeessaa aartistii abbaa ogummaa hedduuti ga'an dha'ee fixuu hin danda'u rabbiitu badhaasee ani immoo himuun kiyya dirqamadha. Haasoo gochaa jirurraa waa hedduu akka irraa buufachaa jirtan abdii guddaadhaan qabaa yaada qabdan qeeqa qabdan gaafii kamiifuu immoo MS dursuudhaan 8330 takka irratti nuuf ergaan isin jaa hamma maayii sagantaa keenyatti turtiin keessan nufaana haa ta'uun immoo affeerraa kiyya. Yeroo atummaan irra haasa'ime waa'ee faaroo alaabaa Oromiyaa kanaa.
amma gaa faaruun naannoo Oromiyaadhaa dhuguma seena qabeessa. Anis hojii kana injifadhee abbaan ummata abbaan mootummaadha. Ani immoo hojjetaa ta'e waan kana hojjechuu kiyyaaf anis gammachuu guddaatu natti dhagama. Hikka anaaf hikka addaa naa qaba. Tokko Oromummaa keenya achi keessatti ibseetiin jira. Yaanni isaa jira. Oromiyaan maal akka taate waan Oromiyaa ibsaa gurguddoon tokko keessa ibsamee jira. Hammam takka uummanni kun wareegamee cinqamee rakkoo keessaa bahee karaa kana ga'uunsaa mootummaa hundeessuu danda'uunsaa akkamitti akka dhufe wanni jedhama. Xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa dhiqnee yoggaa jettu xurii gabrummaan xurii hamaadha beektaa. Xuriin fokkisaan gabrummaadha. Amma kanarratti qabsoo uummanni godhee injifannoo argatee kana ibsuun deemnee immoo gara fuulduraa biyya tana akkamii guddifna akkamii jiraanna ka jedhus waan hedduudha qaba faaruun kun. Oromiyaa irraa jalqabee jechuun Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuraa Oromoota galma sirna gadaa amma kana uummanni hundi waan beekuuf waan ibsu hin qabu. Garuu hiikkaan isaa guddaadha. Oromummaadha ibsa, Oromiyaadha ibsa. Ibsuu qofaa miti. Faaruun kun tokkomsaadha. Hayyee kana nuuf gumaachuu hankeetiin immoo galata guddaatu siif malaanjaa maqaa daawwattoota maayaatiin kanumaan wal qabatee ammayyuu taanaan Maammoo Qopheen faaruuwwan 50 ol hanganaan beeku jechuudha. Qopheessuudhaani nama rabbiin kenna addaa kenneef keessaa tokko. Akkasiimi wayin kijibe. Amma gaa. Jechuun faaruuwwan hedduu qopheessita ammayyuu namni minaalbaata namni hin beekne yoo jiraate asumaanis akka beekanii fi dhuguma gaa. Rabbi si kenne. Iccitii addaa qabaa dhiiroon jaabar halkanuma takkaan faaruu takka dhimma tokko irratti qopheessanii baasanii ijoollee leenjisuun istiidiyoo galuun jira. Nama sagalee yadalee atitti baasee san wajjin waliin fidu eenyuun naaf ta'a jechuun filachuun jira. Waanuma takka irra naa kaayetti gara dhimma keenya kaanitti dabarna. Dhugaadha gaa amma duraan sirboota adda addaatii baasaa ture. Sirboota baay'eedhaan baasee. Artistoota hedduudhaan huradhe kanaaf Oromoodhaaf bu'aa gumaache amma immoo zamana boodaa kana ammaan tana wanni narraa tola waan egaree biyyaa ijaaru. Kana waan ta'eef jecha amma faaruu daa'immanii kanarratti xiyyeeffadheetiin hojjedhaa. Faaruu Oromiyaatii jalqabee haga ammaa dhoggaan laaluu akkana laaluu afaan keenya qofaa miti. Afaan Amaaraa ka mootummaa federaalaati ka bara dheeraadhaa akka wanni ta'u carraa guddaa argatee guddate jedhamu warri afaan Amaaraatiin hojjetus faaruuleen hojjechuu irratti an hoggaan laalu ka jaraatis waan hin dhageeffamuuf qulqullinaanis baay'inaanis hamma kiyyaa namni hojjete ni jira jedhee hin yaadu. Oromiyaa kana keessatti misoomni akka dalagu, nagayinni akka dhufu, ispoortiin akka guddatu karaa adda addaatiin wanni irratti hin hojjetin hin jiru baay'eedha. Dabree federaalaattis afaan kaaniin isiniin hojjedha. Hoggaan na afeeran amma kunoo Adwaan Godambaan muuzeemii guddaadhaatu akka biyyaatti barana eebbifamee achirrattis daa'imman achirra faarsan faaruun sunis kan kooti. Afaan Amaaraa sunuu. Kanaaf jecha faaruu baay'eedhaan hojjedhee. Kanaaf. Galatoomiin siin ja'a. Barreeffama haasawaa hangoota olaanoo hanga gubbaa jechuun amma danda'amutti nama barreessu. Kuni if danda'ee ispiichii yookaan immoo haasawaa namni aangoo qabu takka.
irra haasa'u waltajjii irra bahee haasa'u san barreessuun mataan isaa if danda'e kophaatti ogummaadha. Akkuma sadarkaa addunyaatti yoo ilaalle jechuudha. Ati immoo kanaan kennaan kun waan addaatiin dhageega. Tokko kanaan wal qabsiistee tooftaan itti fayyadamtu maal akka ta'e dhaloonni itti aanu san sirraa barachuudha qaba. Namni akkanuma fuudhee waan itti barreessite namni ni dubbisa jechuudha miti. Warri kun nama barreessuu dadhabee miti. Nama ifiifis dubbachuu danda'u. Garuu yoo abaloo hojjete wayyaa jedhameeti. Maaliif ati nama sammuudhaan bilchaate ta'uu, nama kitaaba dubbisu ta'uu, nama seenaa aadaa beeku ta'uu, siyaasaa fi istiraateejii mootummaan ittiin deemu nama beeku ta'uudha dura. Kana qabaattee dandeettii waa barreessuudhaa itti dabalaan waan kana hojjetta. Namni tokko namni biyya bulchu hojii adda addaatiin qabama. Taa'ee tasgabbaa'ee waa tokko hojjechuudhaaf barreessuudhaaf yeroo hin argatu. Kanaaf ati kanaan gargaaruun addunyaa irrattis waan itti fayyadamu. Fakkeenyaaf amma warri Ameerikaadhaa Obaamaan gaafa aangoo irra bahu speech writeroota nama 4 qaba ture. Ameerikaa keessatti namni haasawa barreessu wannidha muudamaadha. Muudamaa guddaadha. Amma Ameerikaatti Aangilii addunyaa kan adda baasaniiti ka Afrikaa irratti xiyyeeffatu jira. Ka Middle East naannoo Arabaa ka Far East Chaayinaa fi warra baha fagoo kanarratti wanni jiru ka Laatiin Ameerikaa irratti Yurooppii fi kana kanarratti warra specialize godhe qabataniiti hogganoonni waan gara sanii hoggaanni godhan abbaadha qaba jechuudha. Bifa saniin qophaa'ee itti yaadameeti kan hojjetamu. Maaliif namni biyya bulchu maaliif waan barreeffame dubbata? Afaaniin dubbachuurra barreessanii waan bilchaate dubbisuu kamtu irra wayya hoggaa jettu. Impromptu speech wanni kanumatti dubbattu yeroo uummata dura dhaabbattee waan hin barreeffamne ati duree biyyaa pirezidantii naannoo keewwanni taatee dubbattu afaaniin waan hunda dubbachuu dandeessa. Waan gaarii dubbachuu dandeessa. Garuu rakkoodhaa jira. Maaltu jira? Waan hin barreeffaminiif tokko waan hin dubbadhee jette keessaa waa tokko ni irraanfatta. Eega gatteesse booda kana sila kanoonni lammaffaa waan dubbachuu hin qabne si afaanii ba'a. Kana maaliifin dubbadhee gatteesse booda. Si galee maaliifin kana dubbadhee deebitee dhiifame jechuun hin ta'u. Si galee waan sadaffaa ammas waan ati amma namni harka sii rukutee maal jedhee si gammachiisa. Gammachuu kanaan waan hin taane waadaa seenta waan boru dalaguu hin dandeenyu. Kanaan isinii godha, kanaan isinii goosisa, waan isin gaafatte kan hunda akkasiin godhettee fa'aa waadaa seenta. Dogongortee waan hoggaa mana deebitu, hoggaa hojiitti deebitu, biiroo deebitu, abuuba jenne eessa jira cinqabdu. Si galee? Wanni mirqaanseefaa? Afaaniin dubbachuun gaariidha gabaabsanii dubbatanumaa miti. Garuu dabree akka waliigalaa jechuudha. Kun yeroo hunda uumamaa osoo hin taane garuu wanni afaaniin dubbamu tokko afaan kee waan jechuun qabne si afaanii baha. Waan silaa immoo dubbachuu qabdu keessa qabxii tokko waan irraanfattuutu dhufa. Akkaan amma jedhetti immoo waadaa seenta waan hin taane. Waan silaa suuta laalla barreeffama irratti hoggaa ta'e itti yaadameeti ogeessi tokko namni politishaaniin sirriitti barreesse san abbaanis irratti daddabalatee hoggaa wanni ta'e waan bilchaataadha. Dogongora baay'ee hin qabu jechuudha. Kanaaf nama gargaara wanni barreeffame. Hambifa kanaan barreessuun kiyya irra caala
namummaa kiyya akkaan cimsu, sammuu kiyya akkaan cimsu, akkam kitaaba dubbisu, saabjektii adda addaa irratti, dhimmoota adda addaa irratti waan san hojjechuudhaaf, baagiraawundii waan tokko barachuudhaaf waan hin dubbisuuf akkaan dubbisu na cimse. Daawwattoota keenya egaa kan daawwachaa jirtan sagantaa maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo murasaa kanatti kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Haasoo keenyaan turtii taasisaa jiru waa irraa qicachaa akka jirtan abdii guddoodhaan qaba. Turtiin keenya ammallee itti fufaa yaada qabdaniif immoo MS dursuudhaan 83 takkaan nu biraan gahaan isiniin ja'a itti dhiyaadha. Mamma qopheen akka riqichaa mootummaa fi artistoota biyya alaarraa dhufan hoggaanii fi rakkoon uumamee yoo nufi nu jala akiramee amrii ta'ee yoo rakkoon tokko yoo namni dhukkubsatee takka waltajjii irrattis haa ta'u si argina. Keessattuu immoo akka riqichaatti jee kanneen kaasee fi rabbi rahmataa godhuu fi adeeroo Ali Birraadhaa warri lubuudhaan jiran kanneen akka Shantam Shubbisaa hedduun isaanii even jiila afran qalloo san hoggaanii fi galuu namoota gahee olaanaa qaban keessa. Ati adda dureedhaan eeramta. Akka irraa haasootuun fedha waa'ee kanaa jechuudha. Haala hin mijjooyne san keessa teesseeti haala mijjeessaa fi turte jechuudha. Kanaaf mee maal jetta waa'ee kanaa ilaalchisee akkamitti onnanni san kutannoon san maal yaaddeeti hoggaanii fi isaan gara biyya kana keessatti hoggaa galan kan haala mijjeessaa turte bakkuma jirtu sanitti waan dandeessu gumaachaa gochaa turte. Amma quba qabdaa dhiiroo warra lubbuudhaan jiran kana wal quba qabdanii keessattuu warra biyya keessa jiran kana. Hariiroon jiru ammaan tana maal fakkaata? Kanuma gabaabsitee akka irraa naa haasuun fedhe. Ani karaa tokkoon ogeessa aartiitii kennuma rabbinaa kennee fi kanneen tattaaffii kiyyaan guddifadhee aartistoota ni jaaladha. Nama Oromoof hojjetu, nama aadaa fi seenaa irratti hojjetu, ka barreessu, ka wallisu, ka suuraa kaasu, ka fakkii hojjetu, hundumaa nama aartii keessa jiru, ka fiilmii hojjetu, jarri kana hunda ni jaaladha. Warra na duraa akka abbootii kiyyaatti akka hangafootaatti ilaala. Warra har'aan tana si dabalatee akka ijoollee xiyyaatti ilaala. Kanaaf jecha ani artistoonni haalli akka mijaa'uuf jireenya isaanii, hojiin isaanii akka milkaa'u yeroo hundaan hawwa. Faaya, artiin faaya. Ija bara, ija uummataati. Ijji sun hoggaawanii taatu kabajaadhaan gaggeessuun dirqama waan ta'eef halkan guutuu taa'eetiin seenaa sanis barreessee akka gaggeeffaman haala mijeessa. Amma adeeroo Ali Birraadhaa hoggaa rakkoo hamaa keessatti walumaan turree ji'a tokko guutuu sakaraan itti dheeratee hedduu rakkatee yeroo akhiramu har tokkoon seenaa isaa dheertuu sana seenaa dheeraadha san barreessu har tokkoon muuziqaa tokko sirba tokko isaaf ka Qamarii fi Muktaar Adeeroo wallisan yeroo tokkotti hojjechuu beektaa yeroo tokko humna hin qabne sin dhuma. Amma hoggaa wanni sin dhuftu gadda dhiiseetiin amma akkuma waan kana gaggeessina. Hirriba malee taa'ee muuziqaas baasee waan sanis barreessee afaan lamaan dhiheessuu kiyyatti hedduun gammada. Warri immoo dhaabbatee Adeeroo Ali Birraa gaggeessaa sana irratti waan bal'aa seenaa isaa dubbadhe san taa'ee dhageeffatuu dadhabee aboo maan dhiyeessite warra jedhee jira. Warri galata namaan beekne warri akkasillee jira. Silaa guyyaa guutuu guyyaa sana waa'ee isaatuma dubbatamee isaaf nama malu nama sanii ol maluuf. Kanaaf jecha ani warra akkasiitiif waan barbaachisu waan hin danda'u godhuun kiyya dirqama je'eetiin hamma lubbuun kiyya jirutti ijoollee teenya bira dhaabbachuun gargaaruun jajjabeessuun dirqama kiyya. Hayyee galatoomii alla maganii ammallee umrii dheertuu rabbiin sifaa kannoon ja'a hangama kiyya waan hin jechuu danda'u kana qofa waan ta'eefi
adeero ati gaa dubbisuudhaani silaafuu wanni ati barreessitu akka dubbistu ni beekama. Ani immoo qaamaanis dhufee laayibirarii kan kee hunda daawwadhee waa hedduun beeka waan ta'eef namni egaa ammaan tana keessattuu gorsan jeemi jalqaba irratti hoggaan hin jalqabu. Ta dubbisuudhaan ammoo ta fardiiti. Dhugaadha. Ta fardiiti. Dhugaadha. Amma waa dubbisuun laayibirariin guddaan kitaaba. Even yuunivarsiitiin guddaan laayibirariidha. Manni kitaabaa yuunivarsiitiidha. Ifii isaatiif. Kitaaba dubbisuun bara ammaa kana keessatti bara teekinooloojii keessatti waa dubbisuun ifiin if barsiisuu ifiin digrii fi diploomaa maal waan maqaan jedhamu kana kan argachuu baattus ka kanaa olii ifii keetti if uwwisuudha. Kabbaa beekumsaa uffachuu jechuudha. Kanaaf jecha waa dubbisuun dhaloonni har'aatiif wanni hin dhaamu. Please osoo hin barreessine dura dubbisaa. Waan barnoota mana barnootaa barattan kitaaban jiru kitaaban barsiisaan barnoonni kennu. San irratti dabalataan waan biraa waan sammuu keessan cimsaa dubbisaa. Kitaaba dubbisuu jechuun waan barreeffame hunda dubbisuu jechuu miti. Filadhaa. Kitaabaa fi hiriyaa filachuu barbaachisa. Tokko hiriyaan allaattiidhaa raqarraan si geessa. Hiriyaan jaldeessaa hallayyaa si geessa. Kitaabninis har'aan tana gosa adda addaa barreeffama. Kanaaf bilchaataa waan sammuu qaraa waan nama guddisaa kanarratti xiyyeeffadhaatii dubbisaa. Yeroo kennaa waan akkanaatiif. Sooshaal miidiyaa irratti wanni bilbila irratti lallaalaa halkanii guyyaa itti ooltanii itti bultan kun achi keessaas wanni maan beekumsa jedhamu kunis jira. Kitaabanis jiru. Waan arrabaa fi baacoo fi waan yerumaaf si kofalchisuuf yeroo kee si saamuudhaaf baay'inaan jiru kanarratti xiyyeeffattanii yeroo keessan hin gubinaa. Hayyee. Kitaaba dubbisuudhaan bara nama nu keessa jiru amma gaazexeessota dur keessa ilaalimma Shawaaluu Mangistuudha kutaa 4 turte. Kitaaba hundi dubbisuus akka nama yuunivarsiitii dhaasanuu yuunivarsiitii ammaa osoo hin ta'in nama yuunivarsiitii cimaa keessa bahe akkasitti sammuun isiidha. Asuma fakkeenya fudhachuu dandeenya. Warri akkanaa hedduudhaatu jira. Kanaaf namni waa dubbisu ni cima. Yeroo isaa bakka malee hin deemu, bakka hin taane hin deemu, bakka isaaf hin malle keessatti yeroo isaa hin qisaasu beekumsa kuusata. Hayyuu guddaa muuxannoodhaanis waa dubbisuudhaanis jireenya keessattis namni kallattii hedduudhaan barataa mire sirrallee waan beeku. Kanaafuu gaafiin tiyya yeroo hundaadha. Adeeroon maaliif kitaaba takkollee nuuf qopheessee nuuf maxxansiisa? Istiidiyoon alatti si gaafadheetiin beeka. Har'a garuu uummata fuulduratti si gaafadha gaafii tana. Gaafii kiyya qofa waan hin taaneef jechuudha. Maaliif? Waan ati irraa haasawitu nama seenaa beekta, aadaa beekta, aartii beekta, afaan beekta. Wannummaan beektuu hedduudha bara. Dhugaadha. Yeroo tokko waniin aaruuf osoo namni barreessuu qabu jiruuti namni kaan waa bobbocolaa jira laata jeetiin aara. Jira malee. So maal jettamee kanarratti yaadde? Kuni ani kitaaba barreessuun waan na dhibuu miti. Bara kanaan dura kitaabota gara 6 barreesseetiin lafaa qaba kan hin maxxanfameen. Yeroo kitaaba kana yeroo daddaftee harkaa baasuu baattee sammuun kee bilchaachaa waggaa deemu dheedhiifaa ta'a. Waan akkasiin mudatee jira.
gaarraan tan Ibrahim Haji lubbuudhaan hin jiru. Rabbi rahmataa Isaa wajji kitaabaan gaafaan dhukkubsadhee onnee baqayfamuudhaaf biyya alaa deemu kitaaba tokko kan maxxanfamuudhaaf qophaa'e yaanni isaa yaanni irratti barraa'e sun deebi'ee anaa wajji waan wal dideef hiriyoota koo waliin yaameetiin ibiddaan gube. Fuula 560 kitaaba 6 amma lafaa qaba. Eegaan amma onni ta'e kana booda yeroo hojiinis karaa adda addaatiin jira. Akka dursanitti barreessuudhaaf yeroo hin arganne humnaas hin arganne amma beekumsaan qabu kana booda hujummaan kiyya uga biraa jiraachuun qabu. Amma bakka bu'ummaa uummataa kana yoo umurii argadhee kana xumure hojiin koo hammaan danda'u osoo ijjitiyyaas jinis na dhukkubaa jirti dullumtii karaa adda addaatiin nas seenaa jirti onneedhaan nas seentee gaa onnee operaasyoon ta'e amma ijjitiyyaa osoo akka laalan kanaa miti waan adda addaa jira. Kanaaf ammaan tana waa barreessuu irratti xiyyeeffadheetiin jira yeroo gabaabaatti waan mul'ate jeetiin yaada. Umrii dheertuu fayyaa guutuu wajjin rabbiin si hannee keessattuu an dhugaa kitaabilee kan kee dubbisuudhaaf hedduudhaan hawwii qaba. Maaliif dhaloonni kun hoggaan warri labannitti aanu dhufu kana kitaaba miti han dhaalchifamu. Akkasii namuu bardhaabbataadhaa miti. Kanaafuu waan takka lafa kaayanii deemuun dirqamaa. Ani nama baay'ee waan kana natti dhaammataa nama hedduu ka biyya keessa jiranis ka ala jiranis tokkummaan tana natti bilbilee mee waan biraatiin mee wooma ifii keetti hojjette waan biraadha keetuma uume seenuma keetillee barreessinaan jedhe tokko yookaan akkuma abdiitti akkuma abdii qopheetti atis osoo wanni kee hin gurmeessin deemuu keeti. Kanaaf daddafii namni naan jedhes jira. Namoonni baay'een yaada kana ni kaasan. Kanaaf anis dhalootaaf waan fayyadaa yaadannoo fi dhaammannoo kiyya kaayoon kiyya naaf. Hayyee hedduu takkaanaaf jiraadhuun siin ja'a. Keessa hayyatu waan tokko deddeemaa yeroo hedduu waa'ee maatii isaa hin dubbatu adeeroonii. Warra haasawitee yoo rakkoo hin qabaanne. Maal ga'anii ani warra laga raammisi harargee baa. Maatii ati irraa dhalatte osoo hin taane maatii dhibbii tantee horattee hin baana. Waa'ee kan kee maal hin beekaa likkitti hin beekaa. Ani gaa osoo ati hin dhalatin bara 1976 haadha warraa tiyya fuudhee Zuleekaa Zakariyaa jedhamti achuma Calanqoo ganduma keenya warruma keenya fuudhee ijoollee 2 Liinaa fi Leencoo irraa horadhee booddee rabbiin jennee adda baanee yeroo dheeraa achi booda kophaadhaan ture. Amma immoo deebi'ee dhukkuba kiyya kanaa wajji ol qabatee amma haadha warraa nin qaba. Fariyaa jedhamti ogeettii fayyaati. Ishee wajjin hin jira. Kanuma. Hayyee rabbiin walitti sinaa jiraachisu. Waa'een ani hanqisee ati irra kaayuu barbaaddu yoo jiraate hireen kunootiin jechuu barbaada. Ani wanni nin jechuu barbaadu asirratti giiftii tiyya obboleettii tiyya intala tiyya amma gaa namoota akka sabaatti sooranne jennee ittiin boonnu keessaa tokko si. Fakkeenyi dhaloota ammaa tokko si. Ijoollummaa teetiin barattee amma maastarsii barattee kar tokkoon ijoollee horaadha. Kar tokkoon kitaaba 4-5 barreessitee jirta. Dhaloonni kanarraa warra irraa baratu keessaa tokko si. Fakkeenya dhalootaati. Har'aas miidiyaadhaan ijoollee teenya barsiisaa jirta.
seenaa keenya muuxannoo keenya uummanni kabaru hojjetaa jirta. Kanaaf atis jiraadhu jabaadhu yaada jedhuun qaba. Amiin. Galatoomii adeeroo hiyyaa. Yerootu nama daangeessa malee wanni irraa haasofnee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Garuu yeroo nama daangeessaa har'aaf deemallee jaanii mitiree meeqmaaqsaa jira. Osuma mi'aawuuti daboolanii yookaan qadaadaniiti firra kaayanii jaanii rabbiin umrii nuuf dheereessee adeeroo keenyallee fayyaa guutuu wajjin waan niyyate keessattuu kitaabaan wal qabate nuuf maxxansiisee barreessu ni barreeffama. Barreeffamoota hedduu akka jiran quban qaba. Garuu maxxanfamee akka kunoo akkanatti sheelfii irratti akka keenyu rabbiin niyyaa keenya akka nuuf godhu abdii guddaadhaan qaba. Umrii dheertuu fayyaa guutuu wajjin siyaa kennuun siin ja'a. Jiraadhu beektee Hamma maayyiitti nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif isinillee galata guddaadha qabdanii alla maganeen isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'eeti isiniif dhaleeffamaa ture. Keessummaa xiyyaarraa naman baay'ee jaalladhu, naman baay'ee kabaju, namootaan akka fakkeenyatti fudhannu keessaa nama tokko Dooktara kabajaa, aartistii, gaazexeessaa, hayyuu seenaa, afaan, aadaa kabajamoodhaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'e anigaa akkuma duratti isiniin jedhe adeeroo jedheetiin isiniif haasofsiisaatiin isiniin jedhe kanaafuu waa hedduu irraa akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Yaada qabdaniif immoo har'a keenya banaadhaa MS dursuudhaan 83 takkaan nu biraan gahan dhaamsa kiyya YouTube kiyya Maayaa TV show immoo like subscribe share gochuu hin dagatina. Waa hedduu irraa argattanii waa hedduu irraa barattan jechumaa fi hamma torbaanitti nagayaa ta'a.